kabajamtoota maatiiwwanii fi hordoftoota qophii Oromiyaa kiyyaa nageenyi badhaadhaa akkam jirtu jecha YouTube keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa jecha qophii keenya har'aatiin immoo mata duree akkaataatti wal qunnamtii saalaa walitti mi'eessan jedhu isinii qabadhee dhiyaadheera. Akkaataan itti wal qunnamtii saalaa walitti mi'eessan malootni 5 jiruun isiniin jedha. Jaalalleewwan lama akkamittiin wal qunnamtii saalaa walitti mi'eessuun jaalala walii jajjabeessuu eeguu fi umuriitti godhuu danda'u gaaffiin jedhu gaaffii namoota hundaati. Maarree maatiiwwan Oromiyaa kiyyaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu hordofuun mallattoolee yookiin immoo maloota wal qunnamtii saalaatti mi'eessan kana akka hirmaattan isin affeeraa gamasumaan gama qophii keenyaatti hin deebi'a. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shamarroota irratti mul'atu yoo ta'u dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata. Ammaaf garuu kan shamarran ilaallatu iccitii waan ta'eef kan lameenuu wal biraa ilaallatu kana dhaggeeffadha. Maarree iccitiin ni jalqaba maali yoonaan jettan tokkoffaa irratti jalqaba irratti wal qunnamtii saalaa gahaa raawwachuuf ilma namaatiif ispoortii bashannanuu fi kan kana fakkaatan murteessaadhaan isiniin jedha. Maarree dhaggeeffattoota keenya isinis hiriyaa keessan yookiin jaalallee keessan gammachiisuu yoo feetan bakkeewwan bashannanaa adda addaatti ispoortiiwwan adda addaa dalaguun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Jaalalleen too maqaan ililli foo adii jaalatti zilzili. Qabxiin lammaffaan maali yoonaan jettan ija keessa wal ilaaluun fedhii walii beekuudha. Kana gaafan jedhu yeroo wal qunnamtii saalaa jaalalleewwan lamaan ija keessa wal ilaaluu qabu jechuudha. Ija keessa wal ilaaluun fedhii walii beekuun qaamni keenya hundi wal qunnamtiidhaaf akka qophaa'u taasisa jedhu qorannaawwan adda addaa. Laaqanni ishee guyyaa qilximii murgisii lamarraan qixximii. Qabxiin sadaffaan ajaa'ibsiisaa fi bashannansiisaadha. Uffata halkanii marachuu dhiisuu fi ifaa dhaamsuu dhiisuun wal qunnamtii saalaa mi'eessa jedha. Maarree wal qunnamtii saalaa yeroo raawwannu uffata halkanii uffachuu dhiisuu ifaa immoo dhaamsuu dhiisuudhaan jaalallee keenya kan gammachiisnu yoo ta'e maar kun badaa gooneere. Qorannoowwan garaagaraa akka ibsanitti garuu inni kun yeroo baay'ee kan mul'atuu fi fedhii walii eeguu irratti dhiibbaa kan fidudha. Jaalalleewwan lama uffata haguuggatanii ifa dhaamsuu yoo wal qunnaman maaltu isaan qunnamuu danda'a? Inni tokkoffaan achumaan machooftee illimi ani durba jettee dingili. Wal arguu waan hin dandeenyeef isaan lacheenuu wal qunnamtii armaan dura raawwatan isheenis dhiira wajjin ciiste innis shamarran waliin ciise yookiin isheenis dhiira isa irra bareedaa innis shamarree ishee irra bareedduu of fuuldura fidanii yaaduu waan danda'aniif achumaanan qabee kifili. Lama yoo haguuggatan dafqii uumamuu waan danda'uuf foolii adda addaas uumamuu danda'a. Kanaaf haguuggii dhiisuun barbaachisaadha jedha. Araqeen affeeree dabili nyaataan eebbifamtee digirii namaata san qabdu fikirii abdaariin kun bolchaa tafkiisi taanaquu qinqinii. Qabxiin afraffaa akkaataa itti wal qunnamtii saalaa walitti mi'eessan ija keessa wal ilaalaa harkaan rifeensa walii qaqqabuu fi wal dhungachuu. Ija keessa wal ilaaluun fedhii walii eegaa deemuu fi tokko tokko dura akka fedhii hin xumurreef gargaara. Harkaan rifeensa walii qaqqabuun jaalala walii kan ibsuu fi natti tolaa jirtaaf natti tolaa hin jirtu kan ittiin waliif ibsaniin yoo ta'u, dhungoon immoo al tokko qofa wal qunnamtii saalaa raawwatanii akka hin dhaabbanneef fedhii duubaan jiru akka uumuu fi wal qunnamtii akka mi'eessuuf gargaara jedhu. Qabxiin shanaffaa fi inni xumura qulqulleessituu yookiin gogsituu of bira kaahuu fi naannoo qaama saalaa dhiqachuu. Gogsituu of bira kaahuun yeroo tokko tokko dhiirota harkaa fedhiin dafee bahuu danda'a silaa ta'eef akka fedhiin ishee hin qabbanoofneef dafanii gogsuun barbaachisaadha.
al tokko fedhii isaanii yoo xumuran kan lammataatiif itti fufuun waan danda'amuuf osoo gara sadaffaatti hin tarre naannoo qaama saalaatti innis taanaan keessattuu isheen dhiqachuun murteessaadha. Yoo danda'ame immoo akkuma fedhii jalqabaa xumuraniin osoo kan lammataa hin darbiin dhiqachuun irra wayyaadha. Kabajamtoota maatiiwwan Oromiyaa kiyyaa hanga dhuma qophii keenyatti waan nu waliin turtaniif galatoomaa jecha qophii koorraa asuma irratti xumureera. Qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Wayyo maalan jedhaa gaafan gad wayyo maalan jedhaa gaafan gad wayyo maalan jedhaa gaafan gad